Bismillah. Nama ደግሞ dabalataan nu barbaachisa isiniif fakkaata. እንዴት ናችሁ? akkam bultan kan badda alaafkan keessa sira jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Dambiituu Tubbuuronni haarawatti dhufatanis like gochuuf share gochuu hin dagatinaa subscribe gochuu hin dagatinaa maatii nutaaf koomentiin yaada keessan nuuf qodaa isinin jedha. Arra guyyaa irra ደግሞ ድንቻ fi ጦጣ ባዝንጀር ኪያር ወይም ድንቻ ባዝንጀር jedhanii kiyaara afaan arabiffaatiin kiyaara qabadhee isiniif dhufee jira. Isa kana sadiinii fi kunis kan garaasi muree jira. Isin kenniinii mureetti xiqqeesseetti akkaataa hunda tartiiba hojjedha jechuudha. Hangadumaan afaan bu'aa. Eeshi kabajamtoota kiyya jaalatamtoota turtiin keessan afaan haa ta'u as hiiqaa kanarratti kasbaraa isa buufadhee jira. Afaan tura. Hordoftoota kiyya kabajamoo fi qaalii baazanjara muree jira. Isa kana fakkaata. Yeroo murrees isa jalqabaaf zayitiidha. Ibiddaasiin qabsiifannaa kibiriitaadha. Ingidihi akka biyya keenyaatti ibiddaaf qoraan sobnu gaasiidha. Guddaa namatti hin fudhatu. Sa'aatiin isaa kana fakkaata. Salaam alaikum. Oh my god. Iqirta. Maal isin fakkaata? Kun ደግሞ kiyaariidha jechuudha. Kunis kasbaraadha. Kunis baazanjariidha. Isa ደግሞ gara zayitiitti zayitii biratti danfisuu jira ta'ee fi zayitiin kiyyanaaf ho'ee jira. Walumaan kadaawwannataa bismillah. Bismillah kakkabalalla. Dambitti oomishaa jira zayitii jechuudha. Maaliifuyyuu zayitii danfisuu dhufannaa gosoonni keessan nufaanaa ta'u. Kana fakkaataa jechuun bittaataa jira. Hangasii dammoo yaa fudhennaa jechuudha. Eeshi hordoftoota koo amma dinnichis muree geessee jira. Dinnichis kana fakkaataa jechuudha. Amma dinnichi biratti maal nu barbaachisaa? Daakuu duqeetii yookiin koorn maal flour jedha. Isa kana nu barbaachisaa jechuudha. Kan biroo dammoo waan biroo osoo hin taane akkuma barame soogidda nu barbaachisaa jechuudha. Soogidda waan xiqqoo hamma taate takkatti dabalan. Eeshi kabajamtoota koo faana bu'aa soogidda waan hamma isaaf ta'u takkatti godhaanii soogidda kanaa isii kanatti godha jechuudha. Ittis yoo dabaladhee rakkoo hin qabu mi'aa waan ta'eef garuu zayitii waan galuuf homaa faayidaa naaf hin qabu jechuudha. Duqeeta maankaa lamaan kanatti godha. Duqeeta boqqolloo bichaadha jechuudha. Ishee kannaa isa kana kanatti waliin kannaa jechuudha. Kannaa baay'ee tokko zayitiin dhugu jechuudha. Isa kana dammoo akkanumatti waliin ga'annaa bishaan jalqaba dura jala gosa jira. Bishaan takka illee qabu. Bishaan maaliif hojjetanii garaan galu jechuudha. Isa kanatti akkanatti garagalchanii inni kunis kunoo asuma namuma bira jira jechuudha. Kiyaarri kasbaraanis kun dammoo darratti hojjechuu jira. Namoota beekaniif illee yoo ta'e isaanis amma fakkeenyatti viidiyoo hojjetanii agarsiisuu ni malu. Warroonni hin beekin warroonni haaraa biyya ormaa dhufan dammoo irraa barachuu jedhee abdiin qaba. Sheer gochuun dagatanii koomentii keessanii nu bira dhaabbataasiin jedha hordoftoota kiyya. Warroonni gara koon dabalanis subscribe gochuun like gochuun dabalama yaada keessan koomentii jedhanii kennaa isiniif jechuu deemtu. Hordoftoota kiyya qaalii fi gaggaarii bifa bareedaa ta'e bifa filatamaa ta'e naaf bilchaatee jira baazanjaare. Wanni irratti beekatu akkuma jiraa jechaan jira. Maaliif hojjetaniyyuu zayitiin akka dhuguu fi akka dhugnee fi isa kana garaa galaan kaa'atee jira. Inni dammoo nuuf bilchaatee jira isa kana fakkaataa jechuudha. Akka irraa labachuun arginu qaba. Kanaaf dammoo kana. Hordoftoota kabajamoo baazanjaar kan jira gara dinnichi kiyyatti darbee bismillah. Yeroo hundaa haarummaa kana keessa bismillah kan rakkoo qabna keessa qaba. Isa kana fakkaataa jechuudha. Biyya kana wajjin haasawaa dinnichiinis harki tokko bara waan takka illee hojiin beeku yoo kaameraamaanii qabaatiin akkanatti ooman jechuudha. Dinnichiin kana fakkaata. Iddootti dinnichaan akkana bilchaachuu jira jechuudha. Bilchaachuu jira. Hangammaatti hin tulle jechuudha. Annaa akka wal isin jala qabanne jechuudha. Na jalaa garuu wal qabatan hin jiru. Ishee akkanaa isin jedha. Kanaaf afaan uffaa isin jedha. Kana fakkaataa bilchaachuutti jira. Annaa yaa warroonni hin beekne irraa baratan jedha abdii qabaa. Nyaanni arabaa yoo achi fagoo ilaalan waan baay'ee ulfaatu fakkaata malee qallaalee dhumaa. Itti dhiyaataatuma hojjetarraan fagaatinaa kan nyaadhaa ijoolleen biyya arabaa jirtanoo warroonni nyaatan dalaginis sarara nyaabichaa warra bichaan eeginaati nyaata barbaadan fuudhaa hojjetadhaa nyaadhaa sunan jedhu isheen sodaatinaa ta'e. Uumaa namaan godhanii isaan
ያው tokko ni jiru namoonni badoonis tokko ደግሞ namoonni gariinis ni jedha kanaaf lamaan waan gadhumaatti iddoochi dabalataan ደግሞ loomii dhiyeessee jira isa saanii kanas katti cuunfadhu dhiyeessee jira kun ደግሞ xaahiniyaa jedhama isa kanas dhiyeessee jira kunis roob yookiin urgoo jedhama afaan amaariffaatiin yookiin afaan oromootiin ደግሞ baaduu jedhama isa kanas dhiyeessee jira kana ደግሞ walumaan itti kafuuf nu ta'a meeqa isaa kan fayyadamu maankaan isa kanaadha hanga barbaadan dhiyeessisuudha baay'een barbaada garuu hanga gubbaarraaf nu ga'u jechuudha ani wanni hir'atees ni jira libanii jedhanii tiranna isaan tokkollee hir'ateen jira isa sanisitti baradha isa kanarraan ደግሞ ኦ ማይ ጋድ ነው እዛ hinga bakka እና መደበለታን ደግሞ ማን በርባሳ bismillah ሌሞኑን በርባሳ ይችላል ወዶችዬ kun ደግሞ xaahiniyaadha akkuma isinitti mul'ise baay'een barbaachisu natti fakkaata an garuu likkuma kanatti itti godha xiqqootti dabalees baduma qabaala an rambe kukanya garuu waan ta'e እና isaan akkuma fedhanitti hojjetatani kan biraa dabalataan ደግሞ leemuun mashkalaadha fireen isaa akka itti hin badiniif jechuudha leemuun tokko muluma itti godha jechuudha amma ደግሞ isa kana kanatti waliin gaannaa jechuudha akka jaalattanatti qaba laayikochuun deegatina ay garuu wanni biroos soo qaddasa sumaanitti godha jechuudha እና isee maqaan matti godha jechuudha akka ran dhoofnetti akkatti naqannis jechuudha dalleetti godhee jira akkanatti waliin ga'u jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota maatii Dammituu Tole kana fakkaata jechuudha baadiyyaa qabbafame my god no anna baay'ee bareeda jedhee abdiin qaba ayshi ቤተሰቦችዬ ድንቻን ብቻ jira jechuudha akkuma argitanii innis kana fakkaata jechuudha zayitii akka dhunnee fi mushureenna kana fayyadamna teestaalatti anna kana fakkaata sinan jedha tokkin keessan hamma dhumaan walinaata ማልኩዩ የሚያወራ ምን ይከታተል እሺ ጓደኞችዬ ከዝበራንስ ከነፈካታ ኪያርስ ከነፈካታ ባዝንጃን ከነፈካታ እኔ እንዲዩ ወሊንጋሙ ኢንሳና ከዋንታ ይፈከናት ወሊንጋ አይቹላ አማይ ሰዱማት አማ ደግሞ ጉባራን ድንች ፊዴት ትገድራ ኢንሻአላህ አከጃለታ ነጅቀባ ላይኮቹን ንጥና አበጣስ እንጅራ ላይኮቹን እንደገትና አከጃለታ ነብዲን ቀባ ወዲልኝ ወደኞቼ አማስ ደበለ ሰው ግድት ጉለች ጅራ ማልጎ የተሞ ሰው ግዳ ይሮባ ይኖርባሳ ኪያሪፊ ባዝንጀር ሰው ግዳዋን ቀበኒ ፍሮ አይገር ወጣ ናልማስተ አከጃለታ ነብዲ ቀባ ላይኮቹን ነፍሮን ፋስፋስ እንጀራ ያው ይሮ tokko ወንቶ ታገነ መገማች ሰንቀባተኝ ፈኒ አከጃለታ ነብዲን ቀባ ይችራ ላይኮቹን እንደገትና ማሲኖ ታወሩን ማሲኖ ፍንተይስ ማሲኖ ፍታስ እንጀራ yeroo hundayyuu cinaa dhaabbadhaan haarawaa yoo kan beektanis yoo jiraatan rakkoon fiduu warroota beekin irraa barachuu jedhee abdiin qaba gara fuulduraatti yeroo tokko bara firii wal goonaa dheeti malee namni beekin waan tokko wayii hin jira jedhee hin yaadu bismillah እና amma ደግሞ dabalataan maal nu barbaachisa isin fakkaata roobii dura akkasi bilcheessanii isa kanadha jechuudha inni kun ደግሞ gubbaarraan tartiibaan akkanatti gala bismillah ላይጎቹ እንደገና ማፍኮ
tokko tokko qaqqaalii kunis roomaan jedhama. Isa kanas quncisee gubbaarraan dabala jechuudha. Dinnichiinis dhumatee isa gubbaanis kana fakkaata. Maashaallah jedhaa kaarra. Kunis akkuma beekamu roomaan jedhama. Namni hin beekne hin jira jedhee ni yaadu. Yaa godinyichi kana fakkaata. Dhumti isaa baay'ee maashaallah irraa jedhaa kana fakkaata. Turtii gaarii naa qabaadhaa sin jaalladha. Laayik gochuun dagatina.